bachuudhaan sodaate callisuu barsii jaaladhe na beekna laalee si kadhe dhufee siif rayyuu dhaabadhe si gaafachuudhaan sodaate callisuu barsii jaaladhe na beekna laalee si kadhe dhufee siif rayyuu dhaabadhe. Qashtiin xalayaa boonaan ergeef osoo dubbiftuu akka daa'ima haati mana dhiiftee magaalaa kuttetti sagalee uffattee boo'uu eegalte. Hiriyaan qashtii ruuma keessa ol seentee jirti. Dila qashtiin boochee imimmaan ishirraa akka roobatti bu'u waraqaa ishiin dubbisaa turte san coolleessu humaa irraa quba hin qabdu. Booda sagalee qashtii tan jettee fuudhamtu dhageenyan gama qashtii gad fiigaa dhufteet qashtii maali obsi malee maaltu maal ta'e jettee xalayaa ishiin dubbisaa turte harkaa fuutee dubbiftee dhugumatti boonan kanuma halkan dukkana deemanii barbaadan jetti garaa ishii keessatti. Ammas boo'icha qashtii kana achi hoggaa jaallaaltu baga boonan kan keete hin yaadin boonaa kee ni argatta jechaatti qashtii jajjabeessiti. Qashtiinis soofaa tokkorra gatteessee duddaan itti achi hirkattee hirriibna kuteenii shilim jette. Boonan hojii dukkaanaa eega qabee akka malee biizii ta'ee hojii fi finfinnee wal baruuf torbaan of dabartus amma akka waan wal baraniif fakkaata. Ibsaanis jidduu tana ruuma san tolchaattu simkaardii isaa tan telefoona isaatii waliin jalaa baddee turte baafatuuf yeroo hin argan. Eega ruuma san xumurellee amnaaf karaa jira waan ta'eef wantoota isa barbaachisan takka takka walitti gurgurachuun ofiifuu jahatanii biraati. Har'a guyyaanis guyyaa sanbata guddaati. Boqonnaas waan qabaniif ulaa cufaniif gama manaa deeman. Boru waan si barbaachisu hundumaa gama finfinneetti siif galchi. Yoo si barbaachise yeroo takka takka mucaan adeera kiyyaafuu si haa gargaaru. Hanga obboleessi kee sirriitti hojii baratu je'aan boonaadhaan. Boonaanis hayyee jechaaniif harmee teetii bilbiltee jennaaniif yoomiif simkaardiitti yaa'uu teelee dhaqee baafachuu dakka. Mee amma hudee meetiin bilbilaaf baga na yaadachiifte je'eenii ibsaan gama manaa ol seenee akkuma bilbila mana isaanii bira gattaa'een akka waan irraanfatetti bilbilli walirra hin jiru ture. Harmeen ibsaa bilbila ibsaa kan harkaa irratti bilbilaa ooltus argatuu hin dandeenye. Kan manaa irratti bilbiltus bilbilli hin hojjetu. Ibsaanis fuudheet bilbilee fi haasa'uu eegalan. Osuma haasaanii waa'ee qashtii gaafate. Ni heerumtee intaltee abaluu sun jennaanin isaan xiqqoon irraa achi fagoodha. Ta'ullee silaa numa dhageenya. Lakkee ka heerumte hin sefu. Maaliif gaafatte jennaaniin lakkii namumaatu ni heerumte jee odeessa. Sanumaaf hin gaafatte. Jeeni dubbii qashtiidhaa keessa baruu fedheet harmee isaatiin nagaatti jennaaniin bilbila kee harkaa sirreesse jennaaniin hayyee boruun tolchaa jeenii gargar bahan. Boonan simkaardii isaa telefoona ibsaan biteef keessa kaatus waatsaappii fi balaa qalaa namni walitti hin katabu takkallee irratti hin buufanne ture. Har'a hojiinis biizii miti jechaatti iimeela isaa loogiin godhuudhaaf yaadee harkaan silkii isaa naannesse seene. Hiriyaan qashtii tottolfattee babbareeddee gama qashtii gad dhuftee qashtii rafaa turte hirriba keessaa kaaftee deemnuun qilleensa fudhannee deebinaa jetteeni qashtiinis tottolfattee jaakketaa boonaan biteef san uffattee gama hiriyaa ishee dhufnaan oowwa kanaan jaakketaa uffattaa jennaanin bar jaakketaan kun boonaa kiyya biraanaaf dhufee hangam boonaa kiyya argutti jaakketaa kana hin baasu jennaanin anuus ittiin qoosa waanuma ati jettu laaluufin siin jee hedduu surraa bareeda akka waan saayiza kee ilaalee bitetti si beeka akkam jettee itti deebitee garuu mucaan sun dhugumatti dhiira. Waraqaan sun anuuna buujjifte dhugaa jechaatti waliin haasaa deemanii bakka mana nyaata KFC takka dhaqanii ajayyatanii qashtiin faantaa tokko ajayyannaan way maali KFC ajayyannee bar kookaa ajayyadhu malee jennaaniin lakki bar faantaan dhugaatii yoomillee taanan an dhuguu qabuudha. Faantaan anaaf boonaadha jennaanin way ajaa'iba qabda akkam jetteeni bilbila fudhattee dawwalteeti. Come
Abbaan qashtii gama mana isaanii dhufee qashtiidhaaf bilbilee yaamee haasaa dheeraa eega haasaan booda akkana jee qashtii gaafatu eegale. Dhagahin talatu ati bultiin maal akka taateen beeytu namuma lafa bulee nama bulcha jaammitiiree tanaaf inanis akka ati fannisitti heerumtu fedhe fannis qabeenyallee ni qaba kanaafuu isatti hin safannaa akkam jette jennaaniin qashtiin abbaa koo jaalalti nala isiniif qabu akkaan guddaadha. Akkan isin jaaladhu isinillee nuu beeytan garuu abbaa yoo intalti tiyya heeruma dhabdee alatti baatee akka feetu haa taatu feetan malee har'a booda fannisitti akkan heerumu nan gaafatina. An nama lubbuu tiyyaa olitti jaaladhu kanan isaaf na kannaa jennaan na diddansaniin qaba. Isin addaan nu baasuuf yaaddanis an osoo inni nama biraa fuudhee jiraatellee biyya galeetiin itti heerumee jaartii isaa lammataa ta'a malee fannis jettanii yeroo fannis hin gubina. Abbaa koo isiniin jaaladha yeroo gaariin isiniif hawwu. Nagaatti jettee biraa baanan garuu abbaan qashtii baay'ee gaddeetti gama manaa ol seenee harmee qashtii waliin haasa'uu eegale. Boonan akkuma iimeela isaa loogiin godheen iimeela leelloo keessatti argee baay'ee gaddee dafee akkana jechuudhaan katabeef leelloo dhiifama naaf godhe. Hedduun biizii ture yeroo argadhee iimeela siif katabuu hin dandeenye dhugaan siin jaadhu dhiifama si gaafadha akkamatti nagaa qabda ani nagaa hin qabu yeroo dhiyoo kanatti kan wal agarru natti hin fakkaatu hundaafuu siif hin katabu yeroon firii ta'e narra hin laalin yeroo wal agarre siif hin himu waan hundaa'u akkamii barumsa eegaltanii jabaadhuu qaree hayyee hundaafuu guyyaa gaariin siif hawwa sittaa tolu nagaan jiraadha je'ee miseejii leelloo deebiseetti WhatsApp daawloo godhatee ammas xiqqoo dhaabbatee maal naasa maal naaf godha ufiin ja'a ammas xiqqoo dhaabbatee lakki numan banadha haanuma taa'u wahilleen dubbisuu baadhu yeroo takka qashtii dhabis nin kataba waan fedhillee taatu ishiin na jibbitee nama biratti heerumtus ishiin nama biratti heerumte jee ishii dubbisuu dhiisuu hin qabu yeroo takka numan dubbisa jechaat nambara isaa itti guute. Akkamii akka mugodhee akkamii nu keessa baasa.